Har'a godii ajaa'iba argitanii hangama viidiyoo kanatti ola wajji turtan har'a kolfaan macaq jettanii jechuudha. Tapha kuwaasii keessatti maaltu ta'e yoo jenne tapha kuwaasii keessatti wantoota gurguddoo gara 10 oliitu ta'ee jechuudha. Laal 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 laal. Laa ilaaha illallah. Tapha har'aa kana keessatti taphni kun tapha ajaa'ibaati. Tapha guddaadha. Tapha akkanaa osoo daanyaan jiruu tapha keessatti wanti kun loogii guddaadha. Garuu warroonni daanyatii fi taphattoonni akka malee walitti aaruudhaan akka malee walitti bu'uudhaan wal loluudhaan waan hedduu raawwataa jiraachuu isaanii akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Kana qofaa miti ganaadha. Wantoonni arguuf deemtan mee laal 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 kuwaasiin kun amma shuuf laal 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 agartee agartee laal laal akkatti shuuf qaama saalaa keessa dhiitee jechuudha. Qaama saalaa isaa kana keessa dhiituu tapha keessatti wanta akkanaa hin jiru jechuudha. Daanyannis cal jedhee walitti ilaaluu fi taphattoonni akka malee wal loluun isaanii hedduu waan nama ajaa'ibsiisuu fi waan nama dinqisiisudha. Tapha keessatti addunyaa kana irrattuu tapha addunyaatti dhiisii tapha akkuma godina yookaan akkuma wanta taatee jechuudha. Akkuma biyyattiitittuu tapha keessatti haala kanaan hin geggeeffamu jedhee yaadu rakkoo gurguddatu jira jechuudha. Uummanni paantii fi surree walirraa baasuudhaan waan ajaa'ibaa dalagee jira. Dhugaa ana baay'ee na kofalchiisee baay'ee kolfee jira. Baay'ee itti baharee jira. Garuu tapha keessatti wanni akkanaa seeran alaa daanyanis hin dadhabe natti fakkaate. Waan baay'ee ulfaataadha. Mee isin tapha kanarratti yaada akkamii akka barreessitan koomantii jalatti nu barreessaa. Mee maal irraa hubattan yookaan maal irraa barattan jettanii gareen kunniin lamaan yeroo jalqabuma irratti rakkoo gurguddaa kan kaasaa turanidha. Tapha keessatti baay'ee wal lolli hamaan dhufe garuu tapha addunyaa dhiisii tapha naannootittuu wal lolli akkanaa hin uumamu. Kuni tapha uffata walirraa ciruu fi akkasuma surree walirraa baasuun paantii walirraa baasuun qaama qullaa argisiisee jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Isin waan akkanaa kuni waan baay'ee taphataan kuni mee laal kuwaasii kana keessatti waan ajaa'iba wallaahi waan takka hin taane jechuudha. Waan ajaa'iba tapharraa kana wallaahi kolfaanin yoo warri akkanatti kolfita yoo jiraatan waan ajaa'ibaati. Mee viidiyoo kana jalqabarraa gadubaatitti daawwadha waan ajaa'ibaati. Taphni akka malee ho'ee akka malee wal lolee akka malee lola hama namni taphatee akka malee walitti bu'ee wal kuffisuudhaan qaama saalaa keessa dhiituudhaan wantoota garaagaraa walirratti raawwatuudhaan ilmi namaa waluu sodaatee kuwaasima barranyaan jechuudha. Barranyaan qabuu sodaatee waan ajaa'ibaati isiniin jedha. Galatoomaa jabaadha. Har'a godii ajaa'iba argitanii hangama viidiyoo kanatti ola wajji turtan har'a kolfaan macaq jettanii jechuudha. Tapha kuwaasii keessatti maaltu ta'e yoo jenne tapha kuwaasii keessatti wantoota gurguddoo gara 10 oliitu ta'ee jechuudha. Laal 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 laal. Laa ilaaha illallah. Tapha har'aa kana keessatti taphni kun tapha ajaa'ibaati. Tapha guddaadha. Tapha akkanaa osoo daanyaan jiruu tapha keessatti wanti kun loogii guddaadha. Garuu warroonni daanyatii fi taphattoonni akka malee walitti aaruudhaan akka malee walitti bu'uudhaan wal loluudhaan waan hedduu raawwataa jiraachuu isaanii akkuma argaa jirtan kanatti jechuudha. Kana qofaa miti ganaadha. Wantoonni arguuf deemtan mee laal 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 kuwaasiin kun amma shuuf laal 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 agartee laal laal akkatti shuuf qaama saalaa keessa dhiitee jechuudha. Qaama saalaa isaa kana keessa dhiituu tapha keessatti wanta akkanaa hin jiru jechuudha. Daanyannis cal jedhee walitti ilaaluu fi taphattoonni akka malee wal loluun isaanii hedduu waan nama ajaa'ibsiisuu fi waan nama
dinqisiisudha. Tapha keessatti addunyaa kana irrattuu tapha addunyaatti dhiisi. Tapha akkuma godina yookaan akkuma wanta taatettuu jechuudha. Akkuma biyyattiitittuu tapha keessatti haala kanaan hin geggeeffamu jedhee yaadu rakkoo gurguddatu jira jechuudha. Uummanni paantii fi surree walirraa baasuudhaan waan ajaa'ibaa dalagee jira. Dhugaa ana baay'ee na kofalchiisee baay'ee kolfee jira. Baay'ee itti baharee jira. Garuu tapha keessatti wanni akkanaa seeran alaa daanyanis hin dadhabe natti fakkaate. Waan baay'ee ulfaataadha. Mee isin tapha kanarratti yaada akkamii akka barreessitan koomantii jalatti nu barreessaa. Mee maal irraa hubattan yookaan maal irraa barattan jettanii gareen kunniin lamaan yeroo jalqabuma irratti rakkoo gurguddaa kan kaasaa turanidha. Tapha keessatti baay'ee wallollee hamaan dhufe garuu tapha addunyaa dhiisii tapha naannootittuu wallollee akkanaa hin uumamu. Kuni tapha uffata walirraa ciruu fi akkasuma surree walirraa baasuun paantii walirraa baasuun qaama qullaa taphataan kuni mee laal kwaasii kana keessatti waan ajaa'iba wallaahi waan takka hin taane jechuudha. Waan ajaa'iba tapharraa kana wallaahi kolfaadhin du'e yoo warri akkanatti kolfita yoo jiraatan waan ajaa'iba. Mee viidiyoo kana jalqabarraa kan dhufaatitti daawwadha waan ajaa'ibaati. Taphni akka malee ho'ee akka malee wallolee akka malee lola hamaa namni taphatee akka malee walitti bu'ee wal kuffisuudhaan qaama saalaa keessa dhiituudhaan wantoota garaagaraa walirratti raawwatuudhaan ilmi namaa waluu sodaatee kuwaasima barranyaan jechuudha. Barranyaan qabuu sodaatee waan ajaa'ibaati isiniin jedha. Galatoomaa jabaadha.